Mooraa siyaasa Oromoo keessatti hayyoonnii fi qabsaa'onni hubannaa waloo fi walta'iinsa waloo dhabuu isaaniitiin qe'een Oromoo rakkoo nageenyaatiin goolamee siyaasni sabichaa mataa fi miila dhabee burjaajii uumeera. Yaalii tibbana taasifamaa jiruun qaawwi gama kanaan jiru cufamaa waan jiru fakkaata. Utuu mooraan Oromoo ititee abdii waloo hin horatiin tumsi alagaa waliin uumamuu gatii gurguddaa nu kaffalchiise. Ammas adeemsi sun xumura argachuu dhabuu isaatiin yaaddoon uumameera. Garuu hubannaan siyaasaa uummata keenyaa fooyya'aa waan dhufeef yaaddoon isaa hir'ateera. Namoonni akkuma waan uummanni Oromoo borsaasaa keessa jirutti gara deeman hunda qabatanii deemuu barbaadan dogoggora isaanii irraa barachuu dadhabanillee uummatichi karaa isaaf ta'u adda baafataa jira. Hayyoota Oromoo siyaasa sabichaa qajeelchuuf tattaafatan ogummaa barnootaan argatanii fi beekumsa qabsoo keessaa argatan wal simsiisanii furmaata fiduuf tattaafatan keessaa Dr. Tsaggaayee Araarsaa nama tokkodha. Dr. Tsaggaayeen ogummaa barsiisummaa muuxannoodhaan argatanii fi beekumsa barnootaan argataniin yaada isaanii qindeessanii ibsuu fi haala namaaf galuun hubachiisuu nama danda'anidha. Haasawa isaanii irraa hubannaa guddaatu argama. Addatti ejjennoo siyaasaa Dr. Tsaggaayeen qabanii fi yaadni isaanii yaada mooraa Oromoo keessatti sababaan deeggaramee bitamuu danda'udha. Dr. Tsaggaayeen rakkoo tarreessanii madda rakkoo adda baasanii furmaatas akeeku. Haala siyaasa Oromoo yeroo ammaa fi kallattii gara fuulduraa irratti haasawa isaan tibba kana taasisan baay'ee kan nama hawwatuu fi egereen irraa kan bocamudha. Yaada falmisiisaa cararamee mooraa Oromoof furmaata fidus maddisiisu. Qophii keenya har'aatiin haasawa barsiisaa fi hubachiisaa Dr. Tsaggaayeen taasisan irratti xiyyeeffanna. Tooftaan qoqqoodanii bituu siyaasa ammayyaa keessatti akka gaariitti hojiirra oola. Qaamni aangoo qabu tokko aangoo isaa sanatti tikfachuuf jecha namoota aangoo isaaf yaaddoo ta'an gidduutti wal amantaa fi wal hubannaan akka hin jiraanne, wal shakkii fi diinummaan akka gidduu isaanii jiraatu taasisa. Tooftaan kun mootummoota addunyaa hedduu keessatti hojiirra ooleera. Mootummaan Itoophiyaas bara dheeraaf itti fayyadameera. Haa ta'u malee mootummaan Dr. Abiy tooftaa kana hunda caalaa dhimma itti ba'eera. Muummichi ministeeraa namoota michuuwwan isaa ta'an kanneen hawaasa biratti jaalala horatan gidduutti wal shakkiin akka jiraatu taasisuudhaan milkaa'eera. Namoonni hedduun icciitii kana saaxilaniiru. Obbo Gadduu Andaargaachoo, Obbo Taayyee Danda'aa, Dr. Milkeessaa Miidhagaa fi namoonni kaanis muummichi ministeeraa tooftaa qoqqooddaa kana haala gaariidhaan akka fayyadamu himaniiru. Addatti Dr. Tsaggaayeen icciitii tokko saaxilaniiru. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi ministeera raayyaa ittisa biyyaa duraanii kan ta'an Dr. Lammaa Magarsaa fi kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii fi ministeera albuudaa duraanii Obbo Taakkalee Uumaa gidduutti wal shakkiin akka jiraatu gochaa akka ture himan. Taakkaleen yeroo kantiibaa turetti, Lammaan yeroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa turetti deeggarsa hawaasaa fi tumsa siyaasaa gaarii waan qabaniif muummichi ministeeraa aangoo isaaf yaadda'ee isaan lamaan gidduutti qoqqooddaa uume. Bilchiginnaadhuma keessatti ilaali. Kaleessa deengadda gaafan dubbadhu waan kana dubbachuun feene bar tokko Abiy maal godhe seeti nama ministeera isaa ta'e tokko maal jedhaani abaluu si hidhuuf deemaa malaammaltummaadhaan si balleessuuf deemaa kanaaf eeggadhu jedhaan. Namicha ministeera biraa immoo maal jedhaani namichi kun sirriitti hojjechaa hin jiru. Deemaatii atii fi Dammaqaan deemaatii muummicha ministeeraa itti aanaa jechuudha. Isa kana gamaggamaatii rakkoo isaa itti ibsaa ani nan kaasaanii jedhaan. Amma lamaan sunu nuun qunnamu turan baras kuni 2018-19. Lamaan sanuu lamaanuu nutti dubbatu turan. Anatti dubbata bara. Ani immoo garee tokko jennee isaan opiidiyoodha anaaf so garee tokko jedheen dhaggeeffadha. Maal naan jedhaa namichi gamaggamuuf deemu sun laal isin Abiyyi irratti xiyyeeffattu Abiyyi nama hamaadha jettu no nama kanatu jaba hamaadha. Amma isa natti erganii akkana gamaggaman godhuudhaaf gaafa jedhan an dhiiseen irraa deeme waan itti jirtan waan dhuftaniif waan hin beekuuf durumaanuu nan jaalattu. Odeeffannoon qaba. Odeeffannoon inni argate eenyurraa Abiyyi. Okay? Lamoonni kun eenyu isaanii yoo naan jette maqaa himuu nan danda'ama. Lammaa Magarsaa fi kantiibaa kan ture Taakkalee Uumaati. Baay'een gaddaan inte hin amanini namicha sana jedha kun
Inamanii namichi sana. Amma eenyutu kana oofe? Abiyyi. So takkalaan maal jedha? Abiyyi miti rakkoon kan jiru garanaa naan jedha. Maal jechuudha? Okay, maal jechuudha kun? Laal, adda addummaa ummatoota gidduu jiru, saboota gidduu jiru, adda addummaa saba tokko keessa kutaalee gidduu jiru, adda addummaa naannoo ganda goda keessa jiru, bira darbee adda addummaa qaamota siyaasaa gidduu jiru bira darbee koree hojii raawwachiiftuu biltsiginnaa keessa warra jiran, tiim lammaan keessa warra jiran keessatti rakkoo uumu. So wanni inni irra dhaabbatee jiru humni isaanii maalirra jira yoo jette wali qoqqoodinsa Oromoo gidduu jiru. Kanaaf kana qooduudhaaf immoo wanti bakki isaan hin deemne hin jiru. Yeroo hundaa kanuma irra jiru. Kanaaf nuyi kun waan isaan irra dhaabbatan yoo ta'e, humni isaanii kan hundaa'e kanarratti yoo ta'e, hundeen isaa kana yoo ta'e, adda addummaa Oromoo keessa jiru babal'isanii qoqqooduudhaan jiraachuu humna godhatanii jiraachuu yoo ta'e, nuyi akkamitti adda addummaa sana akka qaawa qoqqoodamuu hin taane, qaawa san cufuu maaliif dadhabne? Kanaaf bara waliif tumsuudha. Nuun dhiisii warra of dinoonfatee miliyoona walirraa fixeetu walitti dhufee tumsa horachaa jira. Dr. Tsaggaa'een rakkoo Oromoo irra ga'ee tartiibaan bifa adda ta'een ibsu. Balaa guddaan Oromummaa fi sabboonummaa irratti aggaamame akka jiru, yaada Oromiyaa jedhu dhaloota keessaas daangaa lafa ishees dhabamsiisuuf hojjetamaa akka jiru, mirga bu'uuraa dhala namaa kan ta'e mirga hiree murteeffannaa heera biyyaa keessaa haquuf hojjetamaa akka jiru yeroo adda addaatti himamaa ture. Dr. Tsaggaa'een bifa addaatiin haala hubannaa fi barnoota namaaf kennuun dhimma kanarratti ibsa bal'aa kennan. Oromoon daangaan isaan kabajamu, namummaan isaan kabajamu, arraffamaa oola. Bara kana keessatti akka arraffametti bara Minilik iyyuu hin arraffamne Oromoon. Akka sabaatitti aggaamii guddaatu itti dhufaa jira. Maayinni dhabamuutu itti dhufaa jira. Sirni Abiy Ahmed erga gaafa aangoo qabatee irraa jalqabee karoorri isaa Oromoo fi sabboonummaa Oromoo balleessuu, Oromummaa balleessuu, barbadeessuu fi Oromiyaa diiguu, naannoo Oromiyaa kan jedhamu kana diiguu isa wajjin wal qabatee immoo sirna federaalawaa ta'ee, federaalawaa sabdaneessaa ta'ee biyya san keessatti ijaarame diiguu, akkasumas siyaasa eenyummaa irratti hundaa'ee adeemsifamu kana akka dhaabbatu gochuu. Mirga sabaaf sablammootaa kan jedhu keewwata 39 kan jedhu seera heera mootummaa keessa kan jiru sana haquu. Wantoota akkanaatu deemaa jira. Wanti inni irratti xiyyeeffatu Oromiyaa irratti seera heera mootummaa sana haquudhaaf yookiin jijjiiruudhaaf wanti itti jiranii karaa komishinii marii biyyoolessaa jedhamu sana wajjin kanumadha. Erga gaafa aangoo qabatanii irraa jalqabanii wanti isaan qorachiisan, wanti isaan nutti labsaa gabaasa baasaa turan hundi waan kana irratti kan xiyyeeffatedha. Now, federaalismii diiguu fi naannolee achi biyya san keessa jiran diiguun already jalqabamee jira. Naannoon kibbaa I think bakka 3-4tti ciccitee jira. Ammas itti fufsiisuuf deemu. Oromiyaas bakka 5 yoo xiqqaate bakka 5tti qoqqooduuf deemu. Amaaras naannoo Amaaraa kan jedhamu sanas akkuma durii gara kifla hagaritti keessattuu Walloo kifla hagar jedhanii zoonii Oromoo fi Raayyaa fi Amaara Walloo keessaa kan durii san akka Walloo kifla hagar jedhanii cicciranii bakka tokkotti uummachuudhaaf waan deemaniif wanti sun warra hunda irratti haa xiyyeeffatu malee xiyyeeffannoon jabaan itti bobba'u Oromoo irratti. Oromoo kana bakka adda addaatti qoodanii Oromiyaa kana bittinneessanii Oromummaa isa wajjin dhahuudhaaf
identitiin eenyummaan akka Oromootti nuyi kana. Biyya qabna, biyyi keenya Oromiyaadha. Oromiyaa tan ammoo abbaa biyyummaa itti godhanna. Hawwii fi fedhii faayidaa saba keenya akka sabaatitti akka adeemsifannu bakka kanarratti xiyyeeffannee hojjanna kan jedhu siyaasa akkasii. Siyaasa Oromiyaa hawwatu, Oromiyaa abdatu, Oromiyaa bilisa taate, Oromiyaa walaba taate. Namni akka hin jiraanne naannoo kutaa adda addaatti cicciruu fi itti deemaa turanii lolli waraanaa biyya keenya keessa deemaa ture, Oromiyaa keessa deemaa ture kanarraa kan ka'edha. Namoonni jajjaboon, artistoonni, hayyoonni, namni siyaasaa hundi kan ajjeefamaa, dararamaa, akka baqatu godhamaa kan tureef, mana hidhaatti kan guuramaa tureef, Hacaaluun faa kan ajjeefamaniif, Abdul Jabbaar faan kan ajjeefamaniif, Batteen faan kan ajjeefamaniif, biyyattiin sun Oromoota qaalii ta'an hunda kan ajjeesaa turteef, Oromoo sabboontonni Oromoo, ijni Oromoo, hayyuun Oromoo akka biyya san keessatti mataa ol qabatee deemee fedhii fi faayidaa uummata isaa akka ibsu, rakkoo fi gadadoo uummata isaa irratti gahaa jiru akka hin ibsine godhuudhaaf waan xiyyeeffatee akka ta'e waan beekamudha. Akka karooraatitti immoo namoonni yaada Oromoo gadxiqqeessuu, Oromoota jajjaboo cabsuu, hidhuu, biyya keessaa baasuu waan kana akeeka kana immoo dhagahaa ture. Karaa sirbaatiin, karaa dhaadannootiin, karaa hiriira nagaa godhatanii bakka ispoortiitti sirbaan bakka hundatti waan kana godhaa turan. So kaayyoodhuma isaaniiti. Itoophiyaa Oromoorraa tiksuudhaaf, hambisuudhaaf, Oromoo kana cabsuu, sabboonummaa Oromoo balleessuu, Oromiyaa diiguu kan jedhu. Kanaaf bakki itti jirru bakka hamaadha. Amma wanti kun teorii nutti fakkaachaa ture miti, wanti kun jedhamaatuma ture. Garuu amma mariin biyyoolessaa, komishiniin marii biyyoolessaa geggeessu suni seera heera mootummaa jijjiiruudhaaf adoolessi kun gaafa yoominni September keessatti waan sanatti itti deemu. Utuu